harka fuunee abdiitii weessaan jedhama miltoota eegarra chaanaalii keenya sabskraayibii gochuun dagatiina kan waliin ilaallu waa'ee liinkiidha. Liinkiin poopulaariidha HTML keessatti weebpeejii garaagaraa walitti hidhuudhaafis haa ta'u weebsaayitoota bakkee jiran walitti hidhuudhaafis kan hedduu nu gargaaru liinkiidha. Liinkiin ta'uu taanaan weebsaayitii tokkoon weebsaayitii jechuun iyyuu ulfaataadha. Sababiin isaa maaliif weebsaayitii keessa yeroo deemuudhaaf batanii tokko yookaan immoo liinkii tokko yeroo kilikii goonutti iddoo biraatti nu geessa. Fakkeenyaaf saayin aappii gochuudhaaf foormii tokko guunnee kaane saayin aappii batanii yeroo kilikii goonu inni immoo asitti nu geessa iddoo biraatti nu geessa jechuudha. Gara loogiiniis ta'uu danda'a. Warreen kana gochuudhaaf kan nu gargaaru dirqama liinkii ta'uu qaba jechuudha. Kana malee immoo weebpeejii keenya walitti hidhuudhaaf kan nu gargaaru liinkiidha. Kana malees weebsaayitoota bakkee jiranii walitti hidhuudhaaf faayilota fakkeenyaaf tekstii isaa ta'uu imeejii fayyadamuu dandeenya. Liinkii yeroo goonutti fakkeenyaaf yeroo nuuni imeejii tokko kilikii goonutti bakka biraa kan deemu gochuuf imeejii sanatti liinkii gochuu dandeenya. Kana malees immoo PDF dokumentoota garaagaraa liinkii gochuu dandeenya akka inni daawunloodii namni godhatuufi jechuudha. Warreen akka kana gochuu dandeenya. Kana malee liinkii gosa lamatu jira. Isaanis maalidha? Internal linkingii fi external linkingidha. Internalii kanneen jennu kanneen weebpeejii keenya irratti internalii kanneen jiran. Externalii kanneen jennu immoo weebpeejii ala jechuun weebsaayitiis ta'uu danda'a. Kanaachi weebsaayitii biraadhaanis weebpeejii biraas ta'uu danda'a jechuudha. Internalii kanneen jennu tooppii fi bootomii fa'aa jechuudha. Ammaa fi externalii wajjin ilaalla. Externalii kanneen jennu fakkeenyaaf weebsaayitii kiyya irratti weebsaayitii miiltota irratti fakkeenyaaf liinkii feesbuukii kaa'uu barbaade jechuun namni tokko yeroo kilikii godhutti achitti akka inni geessutti gochuuf yoo barbaade maaliin godha? As gubbaarratti een jedha isa booddee hrefin kun maalidha? Hyper referansiidha. Hyper yookaan immoo gara inni itti geessu sanaaf kan referii nu godhu isa kanadha jechuudha. Isa booddee maalin jedha? https www.facebook.com/miltoti achumaan feesbuukii keenya laayikii gochuu hin dagatiinaa isiniin jenna. Kanaan nan bal'isa. Isa booddee akka kanaa jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii haala kanaan kana fakkaataa jechuudha. Weebsaayitiin itti nu geessu kanadha. Deebi'ee immoo maqaan nu geessu immoo maalidha? Yookaan liinkii namni sun argu immoo maal ta'uu qaba? Fakkeenyaaf miltotek Facebook page jennee ankarii keenya hin cuunnaa jechuudha. Kana booda as gubbaadha akkuma argitanii href maalidhan jedhee hyper reference jechuudha. Deebi'ee weebsaayitii sanachi keessatti barreessina gara itti liinkii goonu. Amma maal gochaa jira jechuudha? Weebsaayitii miiltoteek irraa gara mittitu liinkii gochaa jira gara weebsaayitii feesbuukiitti. Kanaafiyyuu maala externalii liinkii gochaa jira jechuudha. Isa kana seevii goone asii yeroo refreshii goonu akkuma argitanii kunoo yeroo asirra keenyutti yeroo as gubbaa keenyutti liinkii biraatti nu geessa jechuudha. Akkuma argitan gara feesbuukii miiltoteekitti nu geessa jechuudha. Haala kanaan liinkii goone sababii ta'eefi jechuudha. Kana malees wanti biraa fakkeenyaaf weebsaayitii asirra jiru kana fakkeenyaaf feesbuukii kana akka inni weebpeejii bira taabii biraa irratti akka inni banu. Fakkeenyaaf amma taabii tokko itti banaadha asirraa akkuma argaa jirtanii taabii kana. Amma taabii biraa akka inni banutti akka inni banu gochuu yoo barbaadame immoo maal goona jechuudha? Nuuni taargeetii isaa jijjiirraa jechuudha. Taargeetii isaa immoo akkamitti jijjiirraa? Taargeetii isaa jijjiiruudhaaf maal goona? Asitti maal jenna? Taargeetii keessatti maal jenna? Underscore mallattoo underscore geenye blank goona jechuudha. Kana booda immoo maal ta'a jechuudha? Weebpeejiin kun yeroo banamutti weebpeejii isa kana osoo hin cufiini eessa dhaqa jechuudha? Gara taabii biraa banuutti deema jechuudha. Amma yeroon kana kilikii godhutti
akkuma isin argitanii asirraa taabii biraa banii jechuudha. Kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroon kilikii godhutti sila maal godhe sila kallattiimaan taabii immoo kanarraa fuulduratti deemee jechuudha. Amma garuu taabii biraa irratti akka inni banamu goonee jirra jechuudha. Haala kanaanii akka inni taabii biraa irratti banamus gochuu dandeenya jechuudha. External linkii egaa kana malee iimeelii faa erguudhaaf kan nu gargaaru gochuudhaafis hojjechuu dandeenya jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf maal jenna revenue mail to jennee lamee keenye as gubbaa irratti immoo maal goona jechuudha. Iimeelii isaanii iimeelii nama inni dhaquu fi fakkeenyaaf koomentii yeroo websaayitii tokko irratti kennamu kallattiidhaan gara iimeelii akka inni seenu gochuu yoo barbaanne haala kanaan gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo kanatti garuu kana browseriin hundi sappoortii hin godhu. Kana amma fakkeenyaaf mailto@gmail.com yoon jedhee kan inni itti nu geessu isadha jechuudha. Iimeelii kanatti ergaa erguuf kan nu gargaaru jechuudha. As kana booddee send mail fakkeenyaaf send mail seevii goona. Kana booddee as dhannee refresh goona. Gidduu breakii statementii gashaa kan sirriitti mul'atutti jechuudha. Kun akkuma argitanii yeroon kana kilikii godhutti as gubbaa irratti nu hojjetu. Okay, kun yeroon kilikii godhutti kun kana naa fidaa jechuudha. How do you open to yookaan meiliidhaan ta'uu danda'a, Microsoft Outlookidhaan yookaan web browseriidhaan gochuu nan danda'a. Isa kanaaf iimeelii erguudhaaf kan nu gargaaru haala kanaan external linkii create gochuu dandeenya jechuudha. Kana malee immoo internal linkii immoo wajjiniin ilaalla. Internal linkii yeroo wajjiniin ilaallu keessatti fakkeenyaaf peejii gararraa osoo jirru yookaan naannoo kana osoo jirru warreen jala jiran kana bukkee dhaquudhaaf peejii baay'eetu hedduutu gidduu jira. Scrollii gochuudhaaf baay'ee ulfaata yoo ta'e bakka sana deemuudhaaf akkamittiin linkii kun isa jedhu ilaaluudhaaf isa ilaalla jechuudha. Amma isa kana ilaaluudhaaf dursa paaraagiraafii tokko paaraagiraafii create goona. Fakkeenyaaf kana goona. Kana yeroo goonutti yeroo refresh goonu kana fakkaata jechuudha gabaabaatti. Akkuma asirra argitanii kun bottomii isaadha yookaan gara gajjalaa warreen jiranii warreen kanadha jechuudha. Gubbaa isaarra immoo warri jiranii kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu kun peejii hedduutu as gidduu jira yoo ta'e fakkeenyaaf peejii hedduudha kan as gidduu jiru yoo ta'e peejoota amma kanarra deemnee scrollii gochuuf yeroo isaa fudhatuu fi yeroo gabaabsuuf jecha akkamittiin nuti utoo asirra jiru akka inni goda deemu gochuu dandeenya isa jedhudha jechuudha. Linkii fayyadamuudhaan isa kana gochuu fi fakkeenyaaf this is top of page kan jedhu jalatti gara bottomiitti linkii geessuun achi jalatti hojjennaa jechuudha. Achi jalatti jechuudha. Achi jalatti maal hin jedha jalqaba irratti osoo hin jalqabnee galiin dura maal goona ID laannaaf paaraagiraafii sana fakkeenyaaf ID kana Itoophiyaa ta'u gara irraa jira sababii ta'eef jechuudha. Kan isa gajjallaa immoo maal ta'u kan isa kana immoo ID isaa maal ta'u bottomii ta'u jechuudha. Bottomiin godhaa jechuudha. Kana booddee linkii as jalatti ni linkii hojjedhaaf. Linkiin inni hojjedhuuf immoo maalidha? As keessatti mallattoo haashii kaa'ee gara isaatti kan geessu gara bottomiitti kan geessu hojjedhaa jechuudha. Kana booddee maal jedha? Go to bottom. Yeroo kana gaama maal ta'a jechuudha. Kana refresh yeroon godhutti go to bottom kan jedhu jira. Yeroon kilikii godhu isa keessaa gadi geessa. Ammas immoo wanta tokkotu maaf inni immoo maaliif osoo as jiru immoo akkamitti gara irraatti asitti deebi'uu dandeenya. Isa hojjechuuf immoo as jalatti dhumne hojjenna jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf eessan dhufa as dhufee fakkeenyaaf asiin inni immoo garam deema ID isa kanaan koolii godha. ID lafa inni dhaqu jechuudha. Kan kanaa jechuudha. Asii immoo tooppiidhaan achiin koolii godha jechuudha. Isa booddee as keessatti immoo go to akka kanan jira jechuudha. Haala kanaan yeroo nasi refresh godhama fakkeenyaaf gararraa kanaan bottomiin deema. Bottomii yeroo dhufutti immoo deebi'uun barbaade kanan godha jechuudha. Kana booddee gararraatti na fidaa jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan navigate gochuu dandeenya jechuudha. Linkiin kanaafuu baay'ee wanta baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha linkiin. Kutaa itti aanuun wal argina. Irra deebiin kun miiltota eekii chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa.
galatooma.